Yeroo namni nu baqachaa ture san keessatti harka kiyyaan kan hin galmeessee itti erge qeerroo 1330 kaffaltii tokkoon maletti wallaansiisee ture. Tana qofaa miti. Ani karaa biraan beeka Kabiir Huseenii nama bu'aaf jedhee hojjetu otoo hin ta'in yeroo hunda guyyaan gaafa baree kaasee amma gaafa lubbuun isaa dabartuutti nama Oromoof quuqamu. Obbo Kabiir nama cimaa Oromummaa gochaan jiraate. Ulfaadha hundi keessanuu warra asitti argamtan maatii Obbo Kabiir Huseen jajjabina hunduma keenyaaf akka nu kennuun hawwaa. Egaa har'a hunduu akka dubbate Kabiir Huseen namni muraasti qofa kan beeku otoo hin ta'in namni xinnaan namni guddaan dargaggeessi jaarsi jaartiin nama beeku. Kabiir Huseen abbaa keenya, Kabiir Huseen hiriyyaa keenya, hunda keenyatti nama dhihoo jiru. An nama dhiheenyatti illee beeku. Kabiir Huseen wallaalummaarraa daldalummaarraa ka'ee sadarkaa kanarra nama daldalummaadhaan sadarkaa kana gahe qofa otoo hin ta'in ani karaa biraan beeka Kabiir Huseenii nama bu'aaf jedhee hojjetu otoo hin ta'in yeroo hunda guyyaan gaafa baree kaasee amma gaafa lubbuun isaa dabartuutti nama Oromoof quuqamu, nama sabaaf quuqamu, nama gootummaa qabu, nama lafee qabu, nama amanamaa akkasiiti Kabiir Huseen. Oromoof jedhee qabeenya isaatti dhabee jira. Ani ragaadha nan beeka. Oromoof jedhee humna isaa toon qusatiin halkanii guyyaa gootummaadhaan nama waa baay'ee waa guddaa dalageeru, nama guddaa, nama cimaa akkasiiti. Maatii isaa qofa otoo hin ta'in, gosa isaa qofa otoo hin ta'in, har'a Kabiir Huseeniin Oromoon nama jabaa dhabde. Haa ta'u garuu umurii Rabbiin namaa kenna. Qabeenya miti, gosa miti, fira miti. Humna keenyaa ol etuu dhabuu baanne Kabiir Huseeniin nutti tola. Haa ta'u garuu dhaloonni har'aa Kabiir Huseen irraa waa baay'ee baran. Kabiir Huseen qabeenya guddaa ta'uu qabu guyyaa tokko isaa bashannanu argeen beekuan. Isaa boqotu argeen beekuan. Yeroo hunda etuu dhaaruu, etuu gubatu, etuu fiiguu. Isin warra mootummaadha jedhee nu sodaateen beeku. Kanan godhiinaa, kana hojjedhaa jedheen nama ija jabinaan namatti dubbatu, nama sirreessu Kabiir Huseen. Kanaaf dhugumaan nama dhalatee nyaatee du'e miti Kabiir Huseen. Maatii isaaf, gosa isaaf, saba Oromoodhaaf waa guddaa hojjete nama du'e, nama boqote. Kanaafuu isarraa waa guddaa baranna. Etuu dhabuu baanne nutti tola. Oromoon nama guddaa, nama jabaa, nama cimaadhaaf hin gaddina. Ammas Rabbiin umurii isaanii akka inni dhumaaru hawwaa fayyaa ta'a. Assalaamu alaikum. Kabajamtoota asitti argamtan maatii jaalatamaa goota keenya Obbo Kabiir Huseen guyyaa har'aa gadda guddaatu nutti dhaga'ame. Obbo Kabiir nama cimaa Oromummaa gochaan jiraate. Haasaa oduun hin taane hojjetanii nama ta'uun, hojjetanii nama faana qixxaachuun, hojjetanii firaaf sabaaf ta'uun akka danda'amu nama gochaan agarsiise. Nama yeroo hundannaa nama arge, nama gorsu, namaan lolu, bilbilee dutu, maaliif kuni ta'ee, maaliif sun ta'ee, maaliif kanan hojjettanii jedhee nama lolu, nama saba isaatiif cinqamu.
yeroo hunda Oromoo mataa akka ol qabatu nama fageessee yaadu nama guddaa akkasii dhabne. Obbo Kabiir hojii naannoo Oromiyaa keessatti hojjetamu hunda keessatti gahee guddaa qabu. Yeroo manni keenya Sumaalee irraa buqqee guyyaa tokko as magaalaa Adaamaa waa'ee qubattootaatiif dhufnee bo'anii akka akkanatti salphannetti nafnu jedhan. Nama akkasii dhabne, nama waan qaban hunda saba isaaniitiif kennan, nama dhibame hunda nama yaalan, nama immoo waan jirutti hin quufne waan dabalataa barbaadan goota akkasii dhabne. Obbo Kabiir hojii sochiiwwan godhaman hunda keessatti waa hunda laalanii qaamanis bilbilaanis yeroo darbe biiroo koo dhufanii amma yoomitti ummanni keenya rakkataa waa'ee buqqaataa kana maaliif dafneen xumurruu akkanumatti asitti galchinee dhiisnaa jedhanii nama boqonnaa dhabanidha. Nama guddaa dhabne, Oromoo guddaa tokko dhabne, qabsaa cimaa tokko dhabne. Kanaafuu hundi keenya isaan irraa barannee haasaadhaan oduun taane gochaan Oromummaa jiraachuu, gochaan sabboonummaa dagaagsuu, gochaan hojjetanii kaan faana qixxee ta'uu, gochaan gootummaadhaan waan amananiif jiraachuu kana Obbo Kabiir irraa barachuu nurra jiraata. Har'a isaan nurraa adda bahaniiru waan isaan hojjetan hojiiwwan isaanii nu gidduu jiru nuyis kanarraa barannee hundi keenya iyyuu cimnee adeemnu jedha. Isaaniif immoo jannatan hawwaa fi maatii isaanii firoottan ummata keenya ummata naannoo keenya ummata biyya keenya Rabbi sinaasa barsiisuun jedha. Galatoomaa ulfaadha. Kabiir Huseen nama ture, nama namooma qabu, nama gosooma qabu, nama oromummaa qabu, nama ture Kabiir Huseen. Waa sadi qofarraan isinii hima waa'ee isaa. Waggaa 18 dura magaalaa irratti yeroo nan baradhu naannoo Boolee sanitti mana wayii ijaarsisaan ture. Lafa amma hospitaala irratti dhaabbate kanarratti namni qal'aan wayii ganamaa galgala achuma dhaabata. Wardiyyaan see gaaf tokkotti dhiyaadhee dubbifnaan abbaan qabeenyaa isa ta'uu yaadan. Hospitaala har'a namni ittiin maqaa isa dha'u kana bulokkeettii takka takkaan irra kaa'ee ijaare beeytu. Akka dureessatti hojjetaa itti ergee irraa naaf bira dhaabatee kana ragaan bahe. Waggoota dheeraa dur booda Ameerikatti waggaa ol agarru maaf kana gootee ati dureessa hojjetaa itti erguu dandeetta waan biraa hojjetuu dandeetta maaliif kana goote jennaan ani dureessa biyya alaa dhaqee wallaanamuu hin danda'a. Awurooppaa Ameerikaa Eeshiyaa dhaqee wallaanamuu hin danda'a. Namni kiyya aantiin tiyya lafeen tiyya kaaga kiyya Rabbiin hireen kenniniif qabeenyan kenniniif akka wal'aansa dhabee lubbuun isaan banneef hin xaareedha takka tan. Talammata yeroo diinni qeerroo teenya fixaa ture sanitti yeroo nama keenya akka shunkurtitti kitifaasan turan san keessatti yeroo namni nu baqachaa ture san keessatti harka kiyyaan kan hin galmeessee itti erge qeerroo 1330 kaffaltii tokkoon maletti wallaansisee ture. Tana qofaa miti. Halkan tokko yoo an bilbiluufi mucaa tokko qaama hormaatarra dhaame kafincaan baafachuu hin dandeenye ofiin akka narsiititti bira taa'ee irraa baasaa ture Kabiir Huseen. Abbaa qeerroo ture jazaa guddaa nurraa qaba jechuudha. Gaafa irreecharra nama kenna fixan. Gaafa irreecharra nama kenna fixan bilbila banaan odoo an sodaadhuuf joolleen lubbuun hafte akka hin dhumne daafaa gannaa ergaa jedhin jedhe. Kabiir Huseen nama akkanaa ture. Kabiir Huseen nama akkanaa nama guddaa nama ummata keenyaaf waan baay'ee hojjete nama ummata keenyaaf dalagaa guddaa hojjete. Takka kolfaa takka isin hima. Biyya alaa dhufee wal agarreet yeroo asii qeerroon qabsootti turte san keessatti
Odoo finni hojjeteenye Dr. Guddataan nu bira jira. Ana la taa'ee waa babarreessu. Odoon achi taa'ee waa babarreessu qabeenya isaa ijoolleen gubde. Ani hin beekne nan maxxanse. Booda yoo laalu qabeenya isaati. Rifadhee dhaqee dhiifama gaafadhe. Jawar naan jedhe ummata Oromootiif taanan qabeenya kiyyaa mi anu haa gubadhu naan jedhe Kabiir Huseen. Nama akkasii ture Kabiir Huseen. Nama akkasii ture Kabiir Huseen. Nama guddaa dhabne, nama dhabne, nama lafee qabu dhabne, nama dhuga qabu dhabne, nama Oromummaa qabu, nama qabeenya isaa qusachuu qofa osoo hin ta'in hayyummaa isaatiin waan beekuun gaaf tokko osoo ofiin jedhin akka mukaatitti goggogee nu latnee bareennee mataa ol qabannee akka deemnuuf gootota asiin nu gaan keessaa waan ta'aniif Kabiir Huseen Oromiyaa fi Oromoon bara baraan yaadatti wanni handaamu ilmaan isaaniitiif maatii isaaniitiif hiriyoota isaaniitiif munni isaan dhaaban akka hin toolagne hospitaalli isaan dhaaban akka hin jeene akka hin cuugamne hawwiin isaan Oromoof Oromiyaa qaban utuuba akka hin deebine tana amaanaa isiniin jaa rabbi isin haa jajjabeessu Kabiir keenya abbaa kiyya rabbi jannataan haa qananiisu taaddasaa birrutti haa dabalu elemoo qilxutti haa dabalu jedhanii galatooma.